Kanaafuu ati gabaabumatti jaratu kamsee gara si deebise malee ati fedhii keetiin gara kiristaanummaan deebine jechuudha. Fedhii kiyyaanii miti. Jammar immoo hin barbaadu. Amma si har'as hin barbaadu, borus hin barbaadu. Inshallah waa'ee bakka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii nagaadha galata rabbii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti jechuudha xiqqoo ishee gaafii natti ta'ee baay'ee nagarramillee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Namichi kun jechuudha namicha asirratti argitan Sisaay jedhamu kun faarfataa dallee natti fakkaate gizee wayii dhufee shaadaa qabatee achis deebi'ee damoo jechuudha gara beentetitti deebi'ee ammas damoo jechuudha jarootatu giddiidhaan warri beentee giddiidhaan akkanan islaamummaa irraa as deebi'u na godhanii jedha. Giddiidhaan akkamitti namni waa nama gochuu danda'a? Hunduyyuu bakka biyya dimokiraasii keessa jirraa miti amantii barbaanne hordofuu jechuudha mirga qabna. Eenyutu giddii nurratti godhe eenyutu dammoo deebisee jechuudha. Firiidamiidha bakka maaltu giddii nurratti godhe namichi kun daa'imaa miti laal daa'imaa miti dammoo intala shamaraa warra maatii ishii jirtu miti fakkeenyaaf amma intala shamaraa warra maatii ishii jirtu akiid rakkoodha jechuudha. Intala shamaraati miti nama of danda'ee bultii qabuudha jechuudha. Akkamitti akkana jechuu danda'e hin beeku dhugaa rabbii naan galle jechuudha. Ammas dammoo jechuudha miidiyaa irratti waamamee miidiyaa wayii irratti jechuudha. Kijibuma dhi'uma kana kijibe jechuudha birrii sii kennina naan jedhanii warri islaamaa akkanatti birrii naa kennanii maal jedhanii jedhee jechuudha. Kijiba guddaa kana kijibe jechuudha. Kijiba guddaa hagana hin jenne kana amantii islaamaa inni itti dhufeef hin baay'isu inni irraa deemeef dammoo inni hir'isu jechuudha. Amantiin islaamaa guyyaadhaan nama 60,000 shaadaa qabataa oola. Dammoo jechuudha birriidhaan amantiin dammoo birriidhaan hin bitamu. Amantii si jammar afaaniin hojii miti amantii jechuun fakkeenyaaf keessa keenya laphee keenyarra yoo jiraatedha jechuudha. Keessa keenyarra laphee keenyarra sigaalee ilmi namaa tokko jechuudha waa'ee sadii irraa gara waaqa tokkootitti amanuudha jechuudha. Kun immoo jechuun bakka namummaa si jammar raasuun gaarabbii namni sammuu qabu namni yaadu tokko waan kana jechuudha gananzabuu danda'a itti yaadee bakka akkamitti jedhee daa'imti xinnoon akkamitti jechuu qabdi jechuudha waan tokko ta'uusaa jechuudha beekuudha. Nabiyaatota rabbii jechuudha hunda isaaniitu nabiyyiidha jettee amanuudha jechuudha malee ilmi namaatillee waaqaa miti si jammara raasu jechuudha. Ilmi namaa yoomiyyuu waaqa ta'uu hin danda'u. Waan isi jammara erga yoo miti namni waaqa ta'e waan idamoo nama ta'e astaghfirullah kun jechuudha waan hin taane. Innaa jechuudha garuu gizee achi jiraasanitti namatti fakkaatu danda'a dhugaa rabbii gizee tokko jechuun yoo nama hubannaa hin qabnee fi garuu nama hubannaa qabu itti yaade yoo jedhe garuu wannoodha jechuudha ifa galaadha jechuudha. Rabbiin tokkicha alhamdulillah rabbil alamin rabbiin keenya tokkichummaa isaa kan nu barsiise rabbii fi Quran Allah in jedha rabbii kiyyaaf galanne haa ga'u jechuudha. Rabbii ardiif samii uume kan fakkaatti hin qabne jechuudha. Rabbii ol ta'e jechuudha. Kan namatti illee fakkaanne jechuudha. Kan ilmi namaa kun illee isa arguu hin dandeenye jechuudha. Kan waan ati hojjettu hunda isaatiyyuu si arguu danda'u osoo ati hin uumamin dura wanta nu hojjennu hunda isaatiyyuu arguu danda'u. Rabbii namni itti dhiyaanne rabbii namni itti hin tufne rabbii namni hin ajjeesne rabbii namni hin awwaalle rabbii hin awwaallamne rabbii awwaala keessa hin bulle rabbiin tokkichi jechuudha. Alhamdulillah kan of nu beesise isaa kan ammoo abbaan fedhee barsiisota beentee miti daa'imman xiqqoo ishii waa'ee amantii baratte taanaan hin beekani waan ifa galaadha kun jechuudha. Rabbiin akka nama hin taane kanaafuu anama kana dhibee kan namicha kanaati jechuudha. Namichi kun ammas dammoo as deebi'ee erga miidiyaa guddicha irratti bahee akkanatti haasa'ee ammas dammoo as deebi'ee jechuudha shaadaan qabadhaa jedhee haasa'aa jira jechuudha. Birrii
birrii naa kennanuyyuu narraa fudhatanii maalidha jedhe jechuudha. Uummanni islaamaa birrii kan kennaniif amantii ittiin bituudhaaf osoo hin ta'in gammachuudha jechuudha. Gammachuu namni tokko jechuudha karaa dukkanarraa karaa ifaatitti yoo dhufe ilmi namaa hin gammada jechuudha. Gammachuudhaaf dammoo jechuudha. Namichi kuni mana charchi keessa hojjeta, hojii biraa hin qabu jechuudha. Hojii isaan hojjetee bula waan ta'eef fakkeenyaaf gaafa amma karaa amantii islaamaa dhufe haga hojii argatutti jechuudha hin rakkata jechuudha. Waan nyaatantu jira, waan dhugantu jira, daa'immantu jira, kanaafuu hin rakkataa jechuudha. Kanaaf namni jechuudha keessatti ilaalee maallaqa kennanii fi maallaqa sii kennina koottu hin jenneen ergani shaada qabate jechuudha. Uummanni radda'een jechuudha. Garuu inni immoo kana karaa biraatitti deebisee waan biraa haasa'aa ture. Ammas dammoo dhufee an shaadan qabadda. Maal jechuudha kuni garuu yaa Rabbi maal jechuudha. Baay'ee nama garrama hordoftoota kiyya. Mee isin waan jettan jedhame.